Artiist Andu'aalem Gosaa har'as bu'uurumaa beellamaa qabamee ture mana murtiitti dhiyaatee ture. Oolmaa dhaddachaa irrattis poolisiin qorannoon xumuramaa jiraachuu ibsuun ragaan yaadannoo guyyuu yookaan diyaariin miidhamtuu kan ishee ta'uu mirkaneessuuf ashaaraan akkasumas xiinxalli barreeffamichaa hanga ammaatti poolisii akka hin qaqqabne ibsee jira. Dabalataanis hafatni yookiin minxaafiin rakaboota ilaalchisee gabaasni fooreensiikii ammallee akka hin ga'in jiru ibsuun guyyaa yeroo dabalataa guyyaa 12 mana murtii gaafatee jira poolisiin. Manni murtichaas yaada bitaa fi mirgaa yeroo dhaggeeffatutti abukaatoon artiist Andu'aalem Gosaa ragaaleen dabalataa eegamaa jiran kun yoo qaqqaban qulqullummaa maamila kiyyaa waan mirkaneessaniif ragaaleen sanniin poolisiin hordofee akka dhiyeessu nutis ni barbaanna jechuun ta'us poolisiin sababa kana himachuun yeroo arfaffaaf beellama dabalataa gaafachuun sirrii miti jedhaniiru. Dabalataanis poolisiin qorannoo hanga ammaatti raawwateen maamilli koo kun yakka itti shakkame kana raawwachuusaa waan agarsiisu ragaa tokkollee waan isarratti hin argamneef artiist Andu'aalem Gosaa mirgi wabii eegamee fi galmeen cufamee maatii isaatti makamuu qaba jechuun abukaattoon artiist Andu'aalem Gosaa mana murtii gaafatanii turani. Manni murtichaas bitaaf mirgaa erga dhaga'ee booda beellama xumuraa jechuun yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 10 poolisiif hayyameera. Dhumaa wal fakkaatuun obbo Taayyee Danda'aan ragaa ittisaa akka isaaniif ta'aniif kan lakkaawwatan ministeera muummee Abiyyi Ahmedii fi kantiibaa Adaanach Abeebee har'as mana murtiitti osoo hin dhiyaatin hafan. Deetaa ministeera nagaa kan turanii fi miseensa caffee Oromiyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'aa himataa dhimma meeshaa waraanaa seeraan alaa mana isaaniitti argameera jedhamee akka ofirraa ittisaniif mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataatti dhaddachi tokkoffaa kan yakkoota heeraa fi sirna heeraa irratti raawwatan ilaaluu jala murtii kennuun isaanii yaadatama. Haaluma kanaan ragaalee ittisaa obbo Taayyeen lakkaawwatan 5 keessaa 2 Koomishinar Jeneraal Itti Aanaa Malaakuu Faantaa fi ministeera nagaa kan turanii fi yeroo ammaatti Ameerikaatti ambaasaadara Itoophiyaa ta'uun hojjechaa kan jiran Binnaalf Andu'aalem akka lakkoofsa Itoophiyaa 9 bara 2017 dhaddachatti dhiyaachuun jecha ragummaa isaanii kennanii turani. Gama biraatiin manni murtichaa dhaddachaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 3/2017 taa'een ragaalee ittisaa obbo Taayyee Danda'aa keessaa tokko kan ta'an aadde Caaltuu isaanii biyya alaa jiru kan jedhu xalayaan akka isaan qaqqabees himee ture. Haa ta'u malee ragaaleen ittisaafan beellamawwan darban dabalatee har'as mana murtiitti dhiyaatanii jechi isaanii hin kennine. Dhaddacha har'a taa'een manni murtichaa waraqaa waamichaa muummicha ministeeraa biyyaa fi kantiibaa Adaanachiif erguullee isaan argachuu akka hin dandeenye himee jira. Ogeessi poostaa aangawoota lamaaniif xalayaa waamichaa geessuu deeme xalayicha itti kennuu akka hin dandeenye gama reejistiraala mana murtichaan deebiin akka kennameef dhaddachi himeera. Kanaafis xalayaa waamichaa gama poolisii federaalaatiin muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmedii fi kantiibaa Adaanach Abeebee akka qaqqabu kan taasisu manni murtichaas himeera. Haa ta'u malee obbo Taayyee Danda'aa fi abukaattoon isaanii yaada gama mana murtichaatiin ka'ee falmuun dhimmichi dhimma ogeessaa poostaa osoo hin taane dhimma mana murtii akka ta'e ragaaleen waamichaa mana murtiin fudhannu jedhan taanan manni murtichaa gara tarkaanfiitti aanutti deemuu akka qabus dubbataniiru. Haa ta'u malee manni murtichaa ragaalee ittisaa ergamaniif waraqaan waamichaa gama poolisii federaalaan akka geeffamuuf akka taasisu himuun waxabajii 30 bara 2017tti beellama qabateera.